warahmatullahi wabarakatuhu. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota Abdii Oromaan har'aan tana waan haaraya waan bareedduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wanti sunis maalidha yoo jettanii barnoonni keenya har'aa akkamitti iimeela banattee YouTube chaanaala kee kirees godhattaadha jechuudha. Akkaruma kanaan Abdii Oromaan akka subscribe share godhuu hin daganne warroonni iimeelii isin didee jechuudha. Warroonni iimeelii isin didee YouTube keessan keessa seentanii akkanatti YouTube keessan keessa seentanii Abdii Oromaan jettanii yoo barreessitan isiniif bahaa jechuudha. Abdii Oromaan jettee eegasii booda akkanatti sarchii yoo gootee qaxxitaa si bahaa jechuudha. Maqaa kiyya bichaa dogongoroo baannaan siif bahaa. Maal goota profaayila isa kana irratti kilik gootee akkanatti YouTube koo keessa gadi seentee viidiyoota koo hundallee asumarraa daawwachuu dandeetta. Kinoo YouTuber kiyya isa kana isni kun diimaa ta'ee si dhufa nama haaraa ta'ee fi fakkeenyaaf kinoo akkanatti si dhufa akkana irraa akkam goota subscribe isii jettan irraa isii tanarra kilik gootee kara daalachaa ho'iteen isii deebi'ee waan tana dura si baa waan akka kofiyaa tana isii tana kilik irra gootee ol kajoo isa irra keettaa jechuudha. Ol kajoo irra eega keettee viidiyoon koo kan dalagu qaxxitaa si bira gahaa jechuudha. Har'a barnoonni keenya eessatti argama? Haanuma kanaan kara duubaa irraa isinii deebi'a. Barnoonni keenya har'aa eessatti argama? Siitingii moobaayila keessanii keessa dhaqxanii akkamitti akka kireet godhattanii banattan jechuudha akkaawuntii haaraya. Kinoo akkana warri gassaayitan illee warri silkii irraa qabdan illee silkii keessan akkana gassaayitanii jechuudha. Siitingii isa jiru kana filattanii jechuudha. Warroonni keessaan filachuu dandeettan illee siitingii keessan silkii irra sin jira. Gubbaa kanarraa illee gassaayitanii argachuu hin dandeettanii jechuudha. Obsaan eeggadhaadha. Akkanatti eegee isinii dhufee siitingiin keessanii akkam gootanii karaa jala kana gad deemtanii kinoo isa akkaawuntis waan akka qulfii banaa irra jirtu kana ni agartanii akkaawuntis isa kana irra kilik gootanii jechuudha. Egaa kana kilik irra gootanii obsaan eeggadhaadha. Egaa kana kilik gootanii waan meeqa isinii fidee iimeela, feesbuuka, googil, meseenjar, wasaap jee isinii fidee jira. Kana keessaa isa kan filattanii aada akkaawuntii isa jiru kana filattanii jechuudha. Aada akkaawuntii isa jiru kana eega filattanii obsaan eeggadhaadha. Aada akkaawuntii eega jiru akkana filattanii waan hedduu appilikeeshinoota hedduu sii fidee jira jechuudha. Kan filatte keessaa googil isa jiru. Googilii filattaa jechuudha. Googilii eega filattee cheek obsaan eeggadhaadha. Checking info kajoo kana akkanatti barbaadee isinii fida. Obsaan ni eeggataniiti neetworkii irraayi. Obsaan eeggadhaadha neetworkii irraayi. Eega kana sii fidee yoo barbaadde yoo iimeela qabaatte asirruma guuttaa. Yoo iimeela haaraya banachuu barbaadde ammoo kireet akkaawuntii isa jedhu kana tuuxaa jechuudha. Eegasii myself kajoo filattaa hin barbaadaa jechuudha. Walirratti tuqee dhiifama. Myself isa jiru eega filattee akkanatti kinoo maqaa kee barreessii siin jedha. Eegasii maqaa kee fakkeenyaaf hammamee Oromiyaa Oroo jedhee haa banuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf eegasii maal godhuu qabdaa? Next isii jettu tana ni agartan jeetiin abdii qaba. Isii tana irratti kilik gootaa jechuudha. Egaa kana kilik gootee maal siin ja'a? Wanni kee filadhuu phone number siin ja'a. Nambara kee itti guurtaa. Eegasii booda ammoo yoo biyyallee biyya kee ati jirtu siin fidin qaxxitaa maal goota? Isii fuuldura jirtu tana kinoo ni agartanii. Fakkeenyaaf amma kinoo biyyaan jiru naaf fidee jira. Isin ammoo biyyee jirtan san asii filachuu dandeettanii jechuudha. Bootaa tana gattuu hixanii kinoo akkana gattuu hixanii na eegaa. Kinoo akkana gattuu hixanii keessaa biyya jirtan keessaa filachuu hin dandeettanii jechuudha. Anamma kiyya qaxxitaa waan naaf fideef ittuma barreessuu qofaadha. Egaa kana nambara keetti barreessitee next goota ammas. Next eega gootee koodii kee ni eeggattaa jechuudha. Iji koodii kee eeggattee booda kinoo koodiin sii dhufee jira qaxxitaa si dabarsee jira kara bira. Amma maal goota?
wanni kee gootaa jechuudha. Guyyaa dhaloota keetii ji'a yeroo amata meeqatti dhalattee fi dhiira moo dubraa as keessaa si filachiisaa jechuudha kun. Okay. Maaluma ji'a enter your birthday in the gender. Akkasuma filadhuu dhaloota keetii fi dhiiraaf dubrummaa kee irraa filadhuu itti wanni godhisin ji'a. Guyyaa ammee nama haa filadhuu kiyyaa. Okay. Isin garuu afaan Ingiliffaatiin osoo gootanii akka afaan Awurooppaatti osoo fayyadamtanii bareedaadha. Okay. Kino akkuma argitan ammallee kanallee yoo dhalaa taatan fiimeelii gootanii yoo dhalaa taatan fiimeelii gootanii yoo dhiira taatan meelii gootanii jechuudha. Okay. Akkasuma kino Oromiyaa Gmail jedheenaa fide isa duraa kanaa filadhu. Isin garuu kafeetan keessaa filachuu mirga qabdanii an garuu isuma duraa kana filadhaa ka isinitti tolu ka maqaan isinitti tolu keessaa filachuu dandeettanii lama ta'ee isinii dhufa waan ta'eef. Okay, next goota eegasi. Egaa kana next gootee maal siin jedha? Passwordii kee siin jedha. Passwordii kee illee akkasuma passwordii hin daganne passwordii isa bareedaa itti guutuu qabdaa jechuudha. Okay. Eegasii maal gootaa eega passwordii keetti guutee next gootaa jechuudha. Obsaan eeggadhaadha. Next gootaa. Eega kana next gootee ammallee akkuma reefii isin filachiisan yeroo takka dura sanis si filachiisuu hin danda'u. Yeroo takka ammoo dura kanatti si filachiisuu danda'a jechuudha. Amma asittillee maal gootaa akkuma reefii si agarsiise san biyya keessaa filattaa jechuudha. Bootaa alaabaa tanarra gattuu ta'e biyya jirtu keessaa filattee nambara keessa hin naqxa. Okay. Anamma nambara kiyyatti naqee jira. Maal godhaanii? Yes, I am in godha. Hino bootaa buleetan agartan jeetii yaada. I am in godha. Okay. Obsaan eeggadhaadha. Obsaan eeggadhaa. Akkana barbaade kino amma banamee jira jechuudha. Oromiyaa gmail.com jedhee banamee jira. Eegasii maal gootanii next gootan ammas. Egaa kana next gootanii maal gootanii am agree jettan. Yoo irraa hin quufin ammoo kana tuuxanii waan keessaa sirreeffachuu barbaadanii waan ittiin wanni godhuu hin dandeenye godhuu dandeettan. Garuu am agree gootee kana barbaade accounting kee cheekii banamee jira jechuudha. Akkanatti amma akkam goona akkamitti create goonaa kara YouTube dhaqnee email amma fakkeenyaaf email amma bane kun jechuudha. Waan hunda kiyya irratti deebi'a. Google kiyya email kana ta'a. Google Play isa kana ta'a. Google Photo isa kana ta'a. YouTube keessan isa kana ta'a jechuudha. Okay. Okay. Isa kana ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf kara YouTube kootii deemee isin haa agarsiisuu jechuudha. Akkamitti akka create godhattanii isin agarsiisuudhaaf deemaa na wajja turaadha. YouTube keessan keessa eega YouTube gabbuusattanii YouTube keessan keessa deemtanii boota profile kan irratti tuuxaa jechuudha. Okay, qoray boota profile kan irratti eega tuuxee osaan eeggadhaadha. Eekana boota profile kan irratti tuuxee akkam goota asirratti kinoo boota kan irratti asirratti kilik gootaa jechuudha. Akkana keessaa isaan fi bani Oromiyaa Oro isa jiru kana eega kanatti irratti filattee email san irratti filattee akkanatti boota profile kana argattu ta'e ammallee yesarayta your channel ka jiru kana irra gootaa jechuudha. Eekana your channel gootee maal gootuu qabda? Create channel goota. Kinoo boota kana irratti as biratti ammas maqaa irraa qayyarachuu hin dandeettanii waan biraallee qayyarachuu hin dandeettanii jechuudha. Akkasuma amma kinoo create godhuudhaaf as bira tuuxaa jechuudha. Amma create ta'a jechuudha. Asumaanii maal gootaa wanni keellee kinoo isa kanallee jechuudha. Viidiyoo fa'aa gadhiisuu fi as bira filattaa. Haaluma argitan kanaanii viidiyoo gadhiisuudhaaf isa kana filattaa jechuudha. Ammallee wanni biraa maalidha? Wanni hafee fakkeenyaaf okay. Profile maalidha? Profile guyyaa biraa sin barsiisa jechuudha.
Haalli yuutuubii keenya ka har'aa isa kana fakkaataa kennu akkuma argitanii amma booda irra dalaguu hin dandeettanii yoo akkana banattanii isa kana fakkaata jechuudha. Asumaanii yuutuub chaanaala koo Abdii Oromaan sabskiraayib sheer godhuu hin dagatinaadha. Warroonni banachuun isin dhibee kara kee dhuftanii na gaafattanii isin qarqaaree isinii banuudhaaf qophiidha. Warroonni isinii galee ammoo asirrumaan banachuu hin dandeettan isiniin jedha. Galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa keessa jiraadha. Number 2. Number 3.